Izeemaa irraatii obbo Taarikuu Dimbaruu ta'uu isaan irraa jalqabaa itti fufuu dandeessu. Galatoomaa uummanni Itoophiyaa akkasumas paartileen siyaasaa hundi keessan baga filannoo bara 2018 geessan jechaa federaalizimii fi heera mootummaa irratti paartiin lammiilee Itoophiyaa haqa hawaasummaatiif yookiin Izeemaan ilaalcha qabuu fi yaada yoo filatame maal akka hojjetu kan qabu akka seensumatti dubbisaanan dhiyeessa. Sirna federaalizimii yoo jennu caasaa mootummaa giddugaleessa hin taane yookiin decentralization jechuudha. Federalizimiin sirna bulchiinsa giddugaleessa yookiin federaalaa fi naannolee gidduutti kan qoqqoodame yoo ta'u, kanas heera mootummaa irratti aangoo isaanii adda baasee kan kaa'u ta'ee lammiileen naannoo san jiraatan ofiin of bulchuu akka danda'an sirna godhuudha. Izeemaan sirna federalizimii dhugaa biyya keenya ni barbaachisa jedhee amana. Federalizimiin biyyoota akka Itoophiyaatiif dhimma filannoo osoo hin taane dhimma jiruuf jiraachuu dhabuudha jennee amanna. Garuu federalizimiin saba gidduutti diinummaa uumuu otoo hin taane kan wal dandeettii fi wal qixxummaa lammummaa irratti hundaa'e jiraachuu qaba jennee amanna. Yeroo ammaa kana keessatti sirni federalizimii Itoophiyaa akka biyyaatti rakkoowwan gurguddaa keessummeessaa tureera. Keessumattuu sirni federalizimiin amma hordofamaa jiru federalizimii eenyummaa yookiin saba irratti hundaa'e ta'ee qofa waan ta'eef rakkoolee gurguddoo biyyattii keessatti akka uumamu godhee jira. Fakkeenyaaf rakkoolee gurguddoo uumamaa turan keessaa yoo ilaallu walitti bu'iinsa daangaa naannolee gidduu jiru, mirga lammummaa fi abbaa biyyummaa yookiin naashinaalizim akka laafu godhee jira. Mirga garee fi mirga dhuunfaa walitti makee jira. Tokkummaa biyyaalessaa dhabamsiisee jira. Akkasumas biyya irratti sodaa diigamiinsaa keessattuu keewwata 39 wal qabatee akka jiraatu godhee jira. Dhabamuu bulchiinsa gaarii fi malaammaltummaa akka godhatu godhee jira. Akka amantaa Izeemaatti yeroo sirni federalizimii gurmaa'u saba afaan qofti ulaagaa ta'uu hin qabu jedhee amana. Fakkeenyaaf teessuma lafaa, haala qubiinsa uummataa, aadaa walitti dhufeenya uummataa fi seenaa, qabiyyee qabeenyaa fi walqixxummaa yookiin dandeettii dinagdee, haala waliigaltee biyyaalessaa uumuu danda'uu fi haala mijina bulchiinsa gaariif ta'uu yeroo sirni federalizimiin caaseffamu akka ulaagaatti ilaalamuu qaba jedhee amana. Heera mootummaatiinis wal qabatee Izeemaan heerri mootummaa amma jiru haqamee tarsa'ee baduu qaba yaada jedhu hin qabu. Akkasumas immoo heerri amma jiru kun qulqulluudha tuqamuus hin qabu jedhee ejjennoo hin qabu. Garuu qabxiileen yookiin keewwatoonni fooyya'insa barbaadan tokko keessatti jiru waan ta'eef mariidhaa fi haala biyyaaf mijataa ta'uun sirreeffamee irra deebi'amee tumamuu qaba jedhee Izeemaan yaada. Kanaafuu Izeemaa yoo filattan qabxiilee armaan olitti kaafne kana kan sirreessinii fi kan hojjennu waan ta'eef Izeemaa filadhaa. Mallattoon filannoo keenyaa madaalliidha. Madaalliin madaaltuu waan hundaa waan ta'eef madaallii akka filattan uummanni Itoophiyaa hundi kabajaan isin gaafanna. Galatoomaa. Paartii ABO irraatii immoo obbo Lammii Gammachuu itti fufuu dandeessu. Kabajamtoota uummata Oromoo, kabajamtoota uummataa fi lammiilee sabaaf sablammoota uummata biyyattii akkasumas tibba kanaa nagaan keenya bakka jirtanitti sinaa qaqqabu. Ittaansuudhaan tibba kanaa balaa sigigga lafaadhaan kibbaa Itoophiyaatti balaa mudateef gadda keenya maqaa dhaaba keenya adda bilisummaa Oromoo ABO'dhaan ibsachuun barbaada. Taansee haala federaalizimiidhaa fi heera biyya kanaa wajjirraa wal qabatee wal dura dhaabbannaa barootaaf kan biyya kana keessatti gaggeeffamaa ture qabsoo siyaasaa. Qabsoon sun heera fi federaalizimii har'a itti jirru warra buuse keessaatii addi bilisummaa Oromoo ABO'n jalqaba isaarraa waadaa haaraa fi waliigaltee jechuudhaan heera biyya kanaa keessatti shoora isaa bahateera. Walwaraansa uummattoota gidduutti barootaaf labsame fi uummattoota irra wal dura dhaabbannaa inni tokko sii beeka inni biraa immoo dhimma keef ana tabbaadha jedhamee jiru. Heerri kun ciccitee abadu federeeshiniin uummattootaas haa diigamu gara abbootii keenyaa fi dhaala abbootii keenyaatti ni deebina. Deebisnee akka atseewwaniitti xaqilaa gizaat akka dargiitti immoo kifla hagariin si kukkuteen si beekeen jiraadha sa jedhu akka rakkoo federaalizimii dhugaadhaa fi federeeshiniin dhugaa hin mirkanoonetti adda bilisummaa Oromoo ni hubata. Kana qofas miti. Federeeshinii fi heera mootummaa kanaaf rakkoon guddaa warra aangoo siyaasaa qabatanii aangoo siyaasaa irra waggoota 34 darbaniif turan kanneen lafa Oromoo fi teessuma Oromoo kan ta'e
kan armaan dura kiiloomeetira iskeerii 600 ture gara kiiloomeetira iskeerii 354tti caccabsan kan Walloo, Matakkal fi Dirree Dhawaa akkuma kanallee Oromiyaa teessoo magaalaa dhorke akka madda rakkoo federaalizimiin dhugaa fi heerri mootummaa hojiitti ni qabneen adda bilisummaa Oromoo ni ilaala. Kan qofa miti. Heerri mootummaa amma jiru keetti 39 wabii lammiilee biyya kanaa ta'uusaa adda bilisummaa Oromoo ammas akka furmaata tokkootti ilaala. Kan qofa miti itti dabaluun qabsoo bilisummaa Oromoo adda bilisummaa Oromoo barootaaf geggeessaa ture. Kan afaanii, kan eenyummaa, kan sabooti maqaa fi aadaa eenyummaa isaanii gabbifachuu barbaadan keessatti shoora adda bilisummaa Oromoo ABO'n bahataa tureef bahataa jiru qaama qabsoo federaalizimii fi federeeshinii har'aati. Isa kanaaf adda bilisummaa Oromoo ABO'n keewwatoota heera mootummaa keessatti ammallee jijjiiramuu qabu jedhanii lammiileen uummattoota sabaaf sablammoon itti amanan akka jijjiiraman itti amana. Adda bilisummaa Oromoo ABO filadhaa. Adda bilisummaa Oromoo ABO'n barootaaf qabsoo sabaaf sablammootaa kan geggeessaa tureef kan itti jirudha. Paartii badhaadhinaa irraatii Dooktar Biraanuu Leenjisoo itti fufuu dandeessu. Kabajamtoota uummattoota Itoophiyaa, kabajamtoota sabaaf sablammoota biyya keenyaa duraan dursee baga filannoo marsaa torbaffaa seen ga'e jechuun barbaada. Biyya teenya Itoophiyaa dhimmoota waggaa dheeraaf qoraa turan keessaa tokko yaada finxaalessummaati. Ilaalchota maddiitti ba'anii wal morkiif wal dhibdee siyaasaa dhuma hin qabne uumanidha. Kana hundeerraa hiikuuf paartiin keenya paartiin badhaadhinaa ilaalchaaf yaaddota madaaliif giddugalummaa isaanii eeggatan sagantaa siyaasaan bocee qabatee filannoof dhiyaatee jira. Madda walfalmii ta'anii kan mul'atan keessaa yaadonni mata duree walfalmii irraa turan sirna federaalizimii fi heera mootummaas ni ka'u. Federalizimiin aangoo qooduun uummattoonni mirga ofiin of bulchuu akka argatan akkasumas sadarkaa biyyaatti waloon akka bulan godhuu keessatti shoora guddaa taphata. Biyya Itoophiyaa biyya daneessummaan beekamtu kanaafis sirni kun sirna barbaachisaa ta'uusaa paartiin keenya ni amana. Biyya keenya keessatti sirna federaalizimii erga hojiirra ooluu jalqabe waggaa 30 ta'ullee federalizimiin dhugaa eenyummaa biyyaaf, eenyummaa sabaa, eenyummaa lammummaaf, eenyummaa sablammummaa madaalee garuu jira jenneen amanu. Kanaafuu paartiin keenya paartiin badhaadhinaa federalizimii dhugaa madaalli eenyummaa biyya kana keessa jiran eege hojiitti ku erga jalqabee waggaa 5-6 ta'ee jira. Ammas kana jabeessee kan itti fufu ta'ee heera mootummaatti irrattis akkanuma yaanni walfalmii kan irratti ka'u ta'ee gamaa gamana dhaabbannee tokko tarsa'ee baduu qabaa tokko immoo tuqamuu hin qabu kan jedhu sana odoon taane gaafii uummata irraa dhiyaatuun ifi adeemsa heera fooyyessuudhaaf barbaachisu hunda guutee yoo dhufe paartiin keenya heera fooyyessuu irratti rakkoo kan hin qabne ta'uu fi koomishinii marii biyyoolessaa ijaaruuf utubuudhaan haala mijeessaa kan jiru ta'uunsaa beekamee paartiin keenya waan uummanni keenya barbaadu, waan uummanni keenya gaafatu adeemsa siyaasaa jiru hordofee akka utubu ibsaatii paartii keenya paartii badhaadhinaa filadhaa jenna. Paartii badhaadhinaa filachuun federalizimii dhugaa, federalizimii sabdaneessa jabeessu, federalizimii obbolummaa uummattoota keenyaa cibsu, heera fedhii uummataa irratti ijaarame kan deeggaru ta'uu ibsaatii paartii keenya filadhaa jenna. Mallattoon keenya mallattoo wabii nyaataa mirkaneessuu, mallattoo birmadummaa nyaataa mirkaneessuu kan ta'e nadoo qamadiitii. Badhaadhina filadhaa, nadoo qamadii filadhaa jenna. Galatooma. Paartiin ittaanee yaada isaa dhiyeeffatu paartii bilisummaa fi walqixxummaati. Itti fufuu dandeessu. Ayyee galatooma. Ani Amaan Shuggeetii paartii bilisummaa fi walqixxummaa bakka bu'ee sagantaa kenna. Heera mootummaa fi federaalizimiitti dhiyeessuuf jalqaba. Kabajamtoonni uummattoonni biyya keenyaa baga filannoo marsaa torbaffaa geettanii geenne jedha. Paartiiwwanis mootummaan biyya bulchaa jirus hundi keessa duuba gammadan jedha. Paartiin keenya rakkoolee walxaxaan biyyi teenya Itoophiyaan erga hundeeffamtee kaatee keessa turte furmaata hojii irra ooluu fi itti fufiinsa qabu argamsiisuuf akkasumas hiyyummaa jaarraa hedduuf keessa jiraachaa turre keessa baasuudhaan sadarkaa guddina biyyoonni addunyaa irra kan geessuuf aadaa siyaasaa qaroomittumsaa fi kabaja irratti hundaa'e diriirsuun dimokiraasii ammayyeessuudhaaf paartii karoorfateedha. Akkasumas hiyyummaa fi tasgabbii dhabuu biyya keenyaas
biyyi teenya biyyoota biraa irraa adda taatee ta'an hammeenyaa fi ofittummaa kabajaa fi jaalala uummataa fi lammiilee biyya keenyaa dhabuu sirnoota darbaniiti jennee yaadna. Kanaaf nuti jaalalaa fi kabaja gara laafina biyya keenyaa fi uummatootaaf qabnu irraa kan ka'e imammaata qorannoon deeggarame dhiyeessinee jirra. Kanaaf bu'uura keenya heera mootummaati. Heerri mootummaa yeroo ammaan tana hojiirra jiru heera mootummaa mirgoota dimokiraasii fi lammummaa kan mirkaneessee fi beekamtii sabaaf sablammootaa fi afaanii fi aadaa kan kenne fi mirga ofiin bulchuu sabaaf sablammootaa kan mirkaneesse waan ta'eef heerichi hojiitti hiikamuu dhabuu yookiin hojiitti hiikuu dhabuu sirnootaati malee bu'uura irraa rakkoo kan qabu jennee amanna. Heerri kun akkuma lammiileen biyya kana tokko tokko jedhan heerri kun adeemsi isaa hojjetamuu isaa rakkoo qaba jedhanii kan yaadan ta'us nuti heerri kun adeemsi itti hojjetamee rakkoo qabaatus seerichi mataa isaatti rakkoon qabu jennee waan amannuuf seericha hojiirra oolchuun rakkoolee uummata biyya kanaa furuu ni danda'ama. Heera kanaan mirgi uummattoota biyya kanaa kan mirkanaa'e yoo ta'u mirga ofiin bulchuu sirni federaalizimii heerri kun itti boce bu'uura irraa rakkoo biyya kanaa kan furuu fi waldhabdee garaagaraa biyya keenya keessatti kan sirreessuudha malee sirni federaalizimii ittiin jirtu ittiin bultu mataan isaa rakkoo miti jennee amanna. Sababni isaas sirni federaalizimii addunyaa irratti parsentii 45 ol ta'an biyyoota 28 sirni federaalizimii bulanii isaanis rakkoolee waldhabdee garaagaraa keessaa ba'anii sirna dimokiraasii dagaagaa ijaaratanii kan ittiin jiraataa jiran ta'uun kan mirkanaa'ee fi qorannoolee addunyaa gurguddoodhaan kan mirkanaa'e waan ta'eef sirni federaalizimii sirna rakkoolee uumuu fi waldhabdee uumuudha malee sirna waldhabdee fiduu miti. Kanaaf akkaataa qaamonni biyya keenyaa ittiin hiikkatan waan ta'eef kan bu'uura irraa fudhataman qabuuti. Heerri keenya fooyya'uu ni danda'a. Qabxiilee fooyya'anii illee taasisanii dhiyeessina. Kanaaf nuti yoo filamne akkaataa heeraattiin biyya keenya bulchinuuf paartii bilisummaa fi walqixxummaa akka filatan jenna.